وانتو تكسي تجري خنا guyyaa boru muwaasin ansinin dawla namti dawla fi dawla as gubballe fi dunia bachisu wanare gafannu miti hinkaanne tikko na dhiyo tan torbal la mudura tikko na obsa saladina bditin obsa lena timejira nin kannaaf jira kanaf irra ture micotan irra ture gabbate gasti tan tufa malla wagana barne sifachol qabnu miti as gubbatti fi malla ute irra injan wana amma micotan tunem tu cala wanta bareda kuma tamanni gole heddu jira wanta lakko sarimnu wanto ni balese jiraachu danda miidiyaa gubbaa jira waan ta'eef anillee waan balleessi jiraachuu danda'a tokko tokkoon kan jalleen haa ta'u immoo mucaa ganama nu dawwalee fi waan jettan kafal yoon qabaanne wal qeeffannee kafallee maallaqa inni kan nu kafalu goona gasti tana cufaadha yoo barbaadda boru amma hidhi sanii fida maallaqa inni kannaaf an akkanuma isin jedhiifama wajjin. Obsaa galatoomii ulfaadhoo jira hin jirani. Rashida kanala wani cennanneeffannee akkasitti dubbannuuf nulle refulle akkasin nu arrabsiteetillee nullee lolte umaati miti hagni turu male numa ba kanu malal nuti waan masgiida dura dhaabbannee malee waan masgiidaatti jennee dubbannee malee feemasummaa namarraa isaa jaangam foolorraa isaa jaangam ayyoo kanu akkasii toomaadha mana kana cufaadha waan kana caalaa taasifne kata dubiti yarabo ani amma explain gode wani ani ti befa abo akamale na lol terefun tan akamale na jette amali ne gudda kana wallahi wabillahi baga fula khedura tagni mi chota nabe alhamdulillah hayu le hakan qabdu namni jettu jiru ni jira abarchida na kai sinin qabdu sinin jette malif fana sanin cetayu ويه أمسا ويه هايو لقي ويه رشيدان يوسليته ومجون تكسيمته لا دبين نماتون أبا بيرتولت هكينا أسوان خدوغات أما قوات دوغاته أسوان خدوغات وباته نما ميكا ميديا كوبتي بوه نتيمته دوغات جنني نما سنوا جنني بود سلبني دبين نكاسين تانيف أبا بيرتولت لا نمتو قوات دبتو gaafa waa'ee hayyuu natti haasawan abbaa isaa dubbii fuudheetiin jalqaba hayyuu dhaqee dubbisa yoo hayyuun bibbina jalaa kaasuu baate yoo harkachuullee dadhabe makkiyaa teenya dubbii tee dhageetiin jira hayyuu immoo harkachuu hin dandeenye isa dubbiseetiin isarraa waa qulqulleeffadhee abbaa bira tolti si deebi'e jettee beellamtaaf malee waan boru siin jechuun taane maastariinis heloo kadii roobsan dinaawul keenyaan faaxeenis yoo waan kana jaanin abbaa san gaafadhuun heera oromooti daddacha ganama abbootiin keenya tumatteedha osoo nama tokkodhaan namoonni guwaa sitti himate tasaa qofa osoo hin ta'in nama himatames yoo asirrallee fiduu baatte bakka jiru dawwaltee saayibaan yoo akka ture dadda guyya tokkoo miti an isin qaree sitti himatteemi an ji'a jaan siin jee barra obboleessa laalu soddomman hambaa qabnu oromoon kudhan obsi kudhan gorsi kudhan dhoysii fi abbaa kiyyaa abbaa keetii kan nuti hin keenye خنت تمتجي جدورة تيك توك جت تنفني فيسبوك جت تنفني مواز جت كوبودار كده وجهه سوينه نين كنافجي خنو كباب إيراتوري هابو رشيدان خايسين يجوبر بعد خانة ماله إيران فوني ما كانوا قطنين أماتين يعني خبرنا يهاجون فانمو إتوما دعامي مسجدا وان مسجدا نيادا مون كبودار خناق وكريجن خبجة قدا وجين خبجة قدا بورقوب ساتو تو namni addunyaa tana gubbatti osoo hin sarbanne du'u nama muraasa qofa. Kanaaf obboleessa keenya kanaa ol yoo bachiise miidiyaa kana gubbatti nama kumaatamaaftu namni eega boochise sheekhi shariif hedduu waa balleesse. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa wanta bari hojjennu humna haa walii ta'anu mucaa aanaa ganama dawwalee fi saayibir isaa akkas jiran wajjin maallaqa michoo akka galchu goona. Kanaafuu wal qabanyee akhlaaqa bareedaadha. Amma maallee obsa michiyyoo fi miti harama masgiida hagam malee michiyyoo fi miti. Laala ma waan isin jee dhageessanii mi karaa lamarraa dubbii guu dhagayanii murtiin kannamtii je. Amma laal gurbaan kun hin jiru irraa dubbatamu jira obboleettiin teenya ni jirti maallaqa kana masgiidaaf hin erga jettee dhageenya keessi kijiba namni jedhu ni jiru hin jiru. Maallaqa ka ergitaa sirranni mul'ata. Waan ergiteef isaa fi isii wallahi rabbii qofaa jidduu jira beekadha. Akkanumatti ani yooniin dhufee isini booyee wanta ka isinitti himadhe wanni sun kijiba naan hin jeenaa dhugaadhaas naan hin jeenaa jala deemaa waan kana bilcheeffadhaa jechuu qofaan reefu dubbatu.
خان الرأي خاردني كسيك زوجة أبو رشيد وانجي أنا أنا مجوت ردورك نات جافت ما مواد جافت نجافتني ما أنا مجاك أنا أماني كيفا ما كيا بالجلسة ولا في Obsaamee dubbadhu. ديناول الجراف ديناول roobsan yeroo tokko haasawa goolabaa dubbadhu. روبسني متي ديناول الجراف خني فمان تنخديره ديناول أدوبته ديناول أنك أمانتين دوبني Ay dhiifama haa diino Galatoomaa jara keenya. galatoo. Ani waan iddoo haasawuun feene isinuu haasawitanii fixxanii haasawammaa obsaan dubbate booda wanta hafee takka illee hin jirtu. Tasanii sanii ani guyyaadhaan arkee hoggaa gastii gubbaadhaa waan kana haasawaa turanii muwaazillee wajjin dubbadheetiin ture garuu immoo waa'ee kanaa ittiin kaasneen akkama normaaliidha. Taateen akkanaa kun yeroo hedduu deebitee kaa'ate jirti. Waa'ee amma maallaqaa kanallee muwaaza kaa'amanii jiru obsaan himee jira. Tunoora dhiiba qaadumtee jirti. Inni nuu 28 280 miti kuni kaisaanillee haasawamee ni xumuramaa obsaan amaanaa fudhatee dirqama yoo obsaan xumuruu baate anillee inni hin gaafadhu. Maaliif haqa namaati obboleen ta'e tun lafaan fuunaan kana takkatan. Lammaffaa wantiin dubbachuu barbaadee fi amala gartee shamarran keenya keessattuu warra biyya arabaa jiru kanarraa as dhageeffadhaa asirratti. Ijoollee teenya rabbi sodaadhaatiiti. Nama gartee huccuu namarraa liqeeffatee sooshaal miidiyaa gubbaa deemee suuraa hoo hunda abbaa qabeenyaan seenaa, sheekan seenaa, amanamaan seenaa. Namni waan guyyaarraa suuraa gaddiisee laayikii hirkatu qofaaf waan sirra waa beeku waan amanamaa amaanaa jabeessu nutti hin fakkaatin. Amma dhiyoota namichoon takka riyaala 10 fuutee warra gaazaatti ergeetteeni gurbaarratti ergitee gurbaan ga'u godhe anuu gaazaadha yeni dhuftee na boocha kamiin godhareen. Rakkoo kanaa tanaa jiran caljee namni kanumatti fuudhee namatti maallaqa dabarsuu tan heddummaachaa jirti. Isin ani amma niin jibbe kanaan dura muwaaz miliyoona takkaa fi waa nama kanneetiiti maallaqa miidiyaa irratti dhiyeessee gaafadhee ture. Agartanii jirtan achi booda niin jibbe maallaqa maaliif dadhabina abbaa kanneeti malee dadhabee cimina namichi nyaateeti miti rakkoon hoggaa jala deemtee qorattu. Ifumaa taa'ee ifumaa barbaadeenii kadhateeti booda na nyaatee dhaqinaadhaa fuudhis hin jedhu. Hoggaatti kan sargaanii qabdaa yoo ta'e risiitii fidee dhufa nama maan godhatin ichitti nama ta'u kan ta'u risiitii goggooytuutti kan ta'eef yoo isa ergite beeyta yoo irraa bitte beeyta akkaataa risiitii tana qofa laalanii itti nama murteessee illee hin jirtu. Sanbira dabree immoo ijoolleen teenya ifumaaf fedhii isaaniitiin fuudhanii maallaqa namarratti erganii deema akkas naa godhe yoo maallaqa kana bakkaan dhabdan jiran maallaqa keessan guutuunfadhaa ta'an yookaan abbaa keessanii erga akka isheen hin qabnetti malee naman beenu amma nama meeqaa keessaan dhufeen fillee dhaabdu isiniin jiru keessaan barreessee gartee abaluun gargaaruu fadha narratti ergu deemaa beekla laalme maalummaati jan beeku hoggaa maalleen nyaadhame immoo baatii 5 booda gabbee boodeemu waan boo'ichi booda isinirraan ol ijoollee teenya hin erginaa sumuun teessan namatti qabadhaa ta'an namni tokko as gubbaarra sheeyni hin jiru haati sheekeettee ereete qaba haatee iddoo maallaqa irratti erginaan cufate silkii bee wanta keessaan jiru gana tokkoon nama sooshaal miidiyaa kana gubbaa deemaa jiru rakkoo kan akkanaa tanaatiin nyaadhamaa jirti ijoolleen teenya keessattuu shamarran biyya arabaa namni biyya addunyaa adda addaa jiru maallaqa keessin caalaa qabulleen humaatami garuu isin maaliif akkana agartee jirtanii nyaadhamaa ooltanii tun gaafin attaan warri Ameerikaa jiru. Warri biyya arabaa jiru abo dhiifama yoon isin dura sirraallee fan qabe warri biyya arabaa jiru waa qalbii isaanii duraanii if goggoysan ifit dirmachuu qaban if jaalachuu qabanii yeroo dheeraadhaan dabarsaaf. Amma nuti biyya alaa jirra warri biyya alaatis ni nyaadhama beekadhu dubartiin teenyas akka ajaa'ibaatti nyaadhamti qaanfatteeti gabbahuu sodaatti malee wallaahi isaanis ni nyaadhaman. Guutumaan guututtuu wanni nu barbaachisu maali? Haba Rashiidaan gabbaatee hogguu siin jettu ana yoo maallaqa na kannete hin deebisu maalleeniin nama harka seennaan namaan deebi'u abbaa feetaniin amaninaa hogguu siin jee namni tokko si dura dhaabbatee naan amaninii hogguu siin jiru silaa kam goota dhaabuun qabdu. Wallahi isaan dhawaniiti Abu Rashiida nuti si amannaati maareedhaan noo nan beeytan. Ani miidiyaa qofarran agartan guyyaa takkicha ani miidiyaa kana keessaa bee footootii yoo qofa qabdanii ja'an. Akkana thank you. Akkana yoo jetteen illee hin dhagayan. Ani wanniin akkasitti asirratti as garagalchee daawwitii godhanii keessaa na harkanii jeefi akka maallaqa isaanii namaaf hin kannine. Nama anaa wajji akkasitti haasawutu as deebi'ee $35 riyaad keessa teessee
ijoollee teetiif ati hunda waliin si baafna jaanii irraa nyaatanii booyaa dhufe. Intal amata meeqa na dhaggeeffachuu jirtu. Maaliif kannite? Inni nama guddaa. Namni guddaan maallaqa ani nama guddaadha. Waan kana dhaggeeffachaa jira. Nama 250 keessaa namni 50 karaa koo kanaatiin boo'u jiru. Nama hedduutu guyyaadhaan keessattuu egaan dhiyootan miidiyaa irratti waan akkanaatti dubbachuu eegale. Namni yoo gufatellee gartee dhufeetuma waan natti himaa waa hedduu dhaga'e waan akkanaa kana. Saniif ijoollee teenya dammaqaa. Waan amma dhageessaame arraan kalee jiitu waan ta'een siima. Mucaa keenya tokko jeneraal viidiyoolee irra baaseetiin jira waan duwit godhuu dhabdaniif hin beeku. Jeneraal Jaaniini min Ameerikaa tana ta'a. Inni harka isaatiin hin fudhatu jiranoo. Maal godhani beektanii? Rispoonsarri Kanadaani jira, Ameerikaani jira, Austraaliyaa. Laal biyya cufa yoo gaafatte inni maastara biyya sunii ta'ee sitti as ba'a. Taa'ee laaleetiin ifii xiyyaa namatti godhee jechuudha. Akka namni keessan isa dhaqu. Maallaqa inni fuudhu nama biyyaa irratti sineessisa. Boruuguu ati miidiyaa irra baatee afaan bantee hoo? Ani irraan fuunee ja'alta lana kannanii mee kunoo ragaa fidatanii ja'a. Yaaboo hattuun aynatti isin irratti wal daddabru jirtiiti. Rabbii keessan sodaadhaa maallaqni keessan isiniin dhibinii qabadhaa. Qabadhaa maallaqa keessan. Laali Abarashida Mu'aaz osoo maallaqa kana nyaachuu barbaade maqaa isaa irratti naqu. Ijoollee nama ijoolluma teenya warra sooshaal miidiyaa kana irratti fayyadamu. Warra akkaawuntii isaa tasuma siin ergine jira. Akkaawuntuma ijoollee xiqqoo karaarraa fuudhee si ergu. Warri maallaqa dha'uu deemu. Namoota hedduu wallahi kaabala boolonni hin dubbatan. Amma Mu'aaz akkaawuntii isaa wanti ergeef maallaqa kana nyaachuudhaaf miti. Garuu ammoo maallaqni yeroodhaan bakka hin dhaqqabne nyaadhamee jira already. Nyaadhamuu hoggaa jubee didoo osoo hin ta'in maallaqni maallaqaan ni deema. Ni nyaadhama hin taa'u bakka takkaa. Kun isaniif obsaa bayaanaa galatuumu maallaqa micoodhaa dhaqee kaabila isatti irraa fuudhu. Saniin ala as gubbaa irra teenyee gartee dubbii karaa dhumatti yoo achi oofneetuma waan kanaa ofirraa masgaba kana cufne irra gaariidha jeetti yaada. Kun obsaanis ni jira, ani akka kiyyatti obsaanis ni jira, diinaawalis ni jira, kun micoonis ni jirti. Bilbila keenya inbox walii goonee ammaan tana WhatsApp irratti goonee Mu'aaz yaamnee keessaa waan dubbannee maallaqni sanis ergamee yoo ergamu ta'e akkasitti yoo cufame irra gaarii jeetti yaada. Warri irra guddaan asirratti waan adeemsisan hubannoon taane ni waan hin taane. Kanaafuu yoo itti balleessinedha yoo jechuun akka bira kayyaaddan taate dhiifamaa isin gaafachuu barbaada. Ammaan tana ammoo isinis profaayila waan asirra jiru kana ofirraa kaastee keessaan kun inbox ammaan tana bilasii takkaatti argitu hin ergaa fi obsaa solta namni kun diinaamulis ni jira akkasitti keessaan Mu'aazis yaamnee dubbii tana goolamna jeetii yaada. Walitti dheeressuun dubbii waan dhaltuufu walitti hin dheeressuun jechuu barbaada. Galatoomaa warri nu muufatanis dhiifamaan isin jechuu barbaada. Hubannoo dhabumaatutu nuti hunda imooshinaal nu godhe. Tanaan jaagaa obsaa kanaa godha yoo nuti balleessanis. Obsaa wayaan baga jiraatte ani maaliifin siifi ijoolleen itti madde takka maqaa yaamini akka maqaan namaa tuqamuun fadhu. Wallahi obsaan amma kaas jiru sin seeneen subhanallah garuu dubbii naqaa jiraate namni jalqaba osoo nama takka tinimin obsa waan akkanaan namoota jeeni dura isaaniin take jeeni inni dhaqunaan jennaan naan mijjatu biiziin jira. Obsaa bar Mu'aazitti ergee kana godhe na amanuu dideerri isiitii na erginaan jee obsaa wayaan abshir kuna obsiinii jira jeetiin ergee anaas sirraa fuudhanaan jee hayyee xiqqoo niin eege eegaan xiqqoo eege boodaan boosti godhe kaasinaan jee abshir nan kaase eegaan kaase boodammaas obsaan naafii sirraan fuune anis maquma amma mucaan diinaa hojjeessan dubartiin biyya arbaa sababa xiyyaammaa arramfamtii jechuu shandiise malee lammaffaarree ol deebisuu numaan barbaade. Walaakin hanqammaa kadhadhee eegaan didee anaaf baasii guyyaa tokkootiin ni jee. Roobsanati hedduu qaqqabdeeti akkasitti irraa haasofta. Ejjidii Mu'aaz meeqaa jira kanni maallaqa miskiinaa fuudhee dho'ise. Fuudhee kan nuti akkaawuntii isaa ergaa bara 2020 nama sanatti erga. Wallahi sirrattiin siin jaa osoon isarra siin jee waa'ee amaadha mana isaa fuudhuu fi karaa bihee eeguuf maallaqa qiyya walitti hin dhufne dhimma isiitii waliin waraarsanii dhimma isiitiin deemee simachuu deema waan ta'eef ammanatti mijaa'u naan jee guyyaa kaan
bar tikeeta muraddeetii maallaqa xiyyaaratiin ichi dhaqee bakka wallaalee deebi. Kaaramillee achitti irraa bu'aa achi dhaabbatanii see gannattuun himne akkamitti dhayite. Halas uuma xiyyaaraatiin irraa muradde. Xiyyaara dirree kaateeti ichi dhayite. Xiyyaaraan deemte hagas boodanaa deebisuu diti. An akka silaa sooba kiyyaan dubartiin biyya araba akka kiyya kushiinaa hubattee daleetu akka arranfamtu fedhu olillee baasuun ta'e. Ambar ana bire siimee bargisee duraatti hinjeetiin jira. Waan wannatti dhimma dhuunfaa waliin qabdan yoo jiraate ni jiraan jiraan san kan beeku kana hundan beeku laala waan amma yoo jirtu kana beeku waan hin beeku ramoo hojii nyaannee hojii dhiinu ani obboleessa isaatii inni obboleessa kiyya maaltu rakkina jiru hubannoo jiru furdee waan jiru sana kara furmaata galchuufiin asitti argame madaan furmaata kanaa miti jee dhufee sii kakadhee sii qabachuufii miti. Abshir. Saniifi miti garuu waan jiru kana osoo akkana miidiyaa irra baasnee wannan ta'ini wallahi maqaan si tuquu duraani siifi namaan itti madallee akka maqaa tuquu didee bas walakiidhaa qofaan dubbadee rakkoo yaadee reessistii irratti darba. Makkinaan qabu amma keessaan egaa obsaanis akkas jee jiraate keessaan muwaaz wanna gooneeti bakka. Rabbiin narragaa dura obsu nama takkatti nimne haala telegiraamaatiin gara miseenjaraatiin sagalee godhuudhaan. Nam takkatti nimne dura obsaa bayan mataa isaa bagas jiraate isatti nimne achi booda namni itti himanii jira inshaallah namnummaan sana osoo jiraate. Akkaawuntiin kun kiyya anaatu foloo si godha keessaan bilbila kiyya siifin ergaa waassaappiin wal dubbisna bakka waassaappiin na dubbisi muwaaz achi jedhamee akkasitti yoo fixne irra gaarii jeeti yaada akkas goona habibi gastiin kun naa cufamu jeeti. Makkaan dhageessaa? Nan dhagaa obsii nan dhagaa. Nan dhagaa obsaa. Ni gahaa bakka ni gahaa karaa keessatti deebisnaa tana booda nu gaafattaa obboleeyyan keenya warri gartee as nu turtan hundi keessanuu galatoomaadha. Kaanis quuqama gartee ijoollee tajaajila Saudi Arabiyaa jirtuuf dubbattanii kaanis immoo dhuguma jiruuf dubbattanii rakkoon qabu yoo namni waliin buufate jiraatillee hundi keessanuu oomfi waliin jennee waan goonu boru obboleessa kan jiru obsan dabalatee dinaawwan dabalatee wal qunnamne waan goonu boru goona nagaan nu bulaa dhimma obboleessa kan jedhaa dubbanne haqa dho'isuufis hin dubbannu maqaa wal balleessuufis hin dubbannu wanti nuti goonu boru ilmi namaa irraa baratuuf goona waan ta'eef gasti sanallee mudaan dabalataa jiru waan ta'eef niin cufaa dhiifama nu godhaadha dubbii keessatti deeffannee fidna kanaa miti miliyoonota keessa finne waan ta'eef kuma dhibbaan lakkaa'amu keessa finne waan ta'eef keessatti finne obboleessa keenya hin kaanne wallaahi obsaa naaf isaatti niin kafalan jee jira dhiyeenya kanatti rakkoo takkatanii nutti meetu jira irraa use kanaaf galatoomaa warreen gammaa waliin turtan galatoomaa nagaan nu bulaa.